Egaa akkuma isiniin jedhe kunoo manni kana fakkaata lafa sin qabaa. Jirtu maatii keenya maatii kaasushoo nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Akkam nuuf jirtanii nuti nagaa jirra galata rabbii sinoo naguma keessa fayyuma keessanii jiruu sin biratti akka maal fakkaatti nu biratti hundi bareeda galanni waaqaaf haa ta'u. Akkam jirtu meessin nagamartanii nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jechuu jaalannaa gaarras deebinee dhufnee jirra. Akkuma beekamu immoo maalaan dhufnee irra mana jechuudha. Egaa yeroo baay'ee manas lafas ni waraabna. Egaa baay'een keessan kan bitattanii milkooftanis hin jira kan hin bitannes immoo asooftaniis hin jira. Kanaaf egaa kun immoo mana warroonni bitachuu barbaadan akkuma isiniin jenne bitachuu warroonni barbaadan Gimana jira jechuudha. Kan kana caalus babbareedni kan garafamee waan hundumaa eegamee bakka quality isaa kan eeggate waan hundaa jechuudha. Injira kun immoo yoo akkuma argitan kana sadarkaa laxxafamee keessi isaattis lassanamee maalirra jira seetanii alaana shawaatu hafe jechuudha. Keessan immoo qalamii fi lafa isaa qofatu hafe. Isiniin jedhe kunoo manni kana fakkaata lafa sin qaba jechuudha. Lafti isaa hektaaree 300 minamina jedhani jechuudha. Lafa guddaa qaba. Lafa guddaa qaba argitanii aga abbaa xiriisanii jechuudha. Aga xiriisaniiti. Baay'ee tokko das nama jira dhugaa kanoo lafti jechuudha. Gaanis hin jira. Kun immoo kan boolla gizee biyyee qotamee jechuudha. Mannis ollaanis kinoo ollaanis hin jira. Ollaa qaba. Kun immoo lafa jechuudha. Kunis lafa gurguramuu fi akkuma argitan mannachi duwwanis kan fakkaata jechuudha. Duwwanis kan fakkaata. Ollaanis kinoo hin jira. Ollumatti aananii jiru jechuudha. Ollaanis hin jira. Warroonni bitachuu barbaadan lakkoofsa keenya hin beektanii gara keessatti nu dubbisaa bitadhaa isiniin jenna. Manni kifilii isaa kifilii baay'ee qaba. Lisheeppidha jechuudha. Akkuma argitanii. Erga ijaaramee waggaa tokko jechuudha. Waggaa tokko garuu fuuldura minaaminni barandaan ni nafa. Barandaa fuulduraan hojjetamne jechuudha. Barandaa fuulduraa kan ganaa hojjetama. Abbichi immoo gurgurachuu barbaadee obboleettii keenya fixachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf gurgurattee immoo bakka biraatti bitachuu barbaaddeeti na fakkaate. Naaf gurguraan jetteeti. Egaa balbala baay'ee qaba jechuudha. Balbala 3 ol keessa kutaa jira. Manyitaatu jira. Kun saarbisii amma kan kiraa kennamu jechuudha. Barbaade abbaan kiraa kennachuu danda'a. Saarbisiin jedhamu kun sirriitti bal'aadha waan ta'eef kiraa kennachuu danda'a. Kanas yoo barbaade kiraa kennachuu danda'a jechuudha abbaan. Kunis tirfiidha. Kun immoo saaloonii isaati jechuudha. Saaloonii isaati. Kun manyitaa ijoolleeti. Kun immoo manyitaa abbaa fi haadhaa jechuudha. Abbaan manaa fi haadha manaa jechuudha kun. Saalooniin baay'ee tokko bal'aadha. Garuu lafti isaa biyyee guutame na fakkaate malee hin garafamne. Shawaa jechuudha. Shawaan ganaa garafama. Kanaafuu waa gama daalamaa jechuudha. Laftis kinoo argitanii lafa guddaa qaba. Lafa hin qaba. Lafa guddaa qaba jechuudha. Kanaafiyyuu waagaanis immoo akkam seetanii waan hin garafamneef lafti isaatis fuuldurri isaatis waan hin garafamneef kanaafiyyuu waagaan isaa akkasumatti gabbu'aa jechuudha. Jechuun kan garafameef kun waagaan ol caalaa isin jechuu barbaadetanii lassaname immoo lassanaa'e argitanii lassaname gara
Kunis lassanuma garuu caakii bichaa barbaachisaa jechuudha. Inni baay'ee tokko das nama jedhaa warroonni barbaadanii bitachuu ni dandeessu isiniin jechuudha. Lafas kinoo hin qaba. Lafa guddaa qaba ammoo waan das nama jedhu fooqiyyuu osoo irratti ijaartanii dandeessanii lafti isaa baqa sirriitti guddaadha. Kun hunduu lafuma isaati jechuudha argitanii deemsa baay'ee tokko guddaa garuu 300 namni jiru malee kaaree bahuna fakkaate lafti isaa akka guddaa ta'etti. 400 natti fakkaate lafa sirri guddaa qaba. Sirriitti irratti irraa 300 namni naannoo warra naannoo sanii garuu haala lafichaatti irra natti arraane maaliif lafti guddaa waan ta'eef 400 fakkaate jechuudha. Amma fooqiyyuu duwwaa isiniin jira. Fooqiyyumaa ijaaruu odoo barbaadanii inni ijaarsisa fooqiyyuu jechuudha. Lafti sirriitti guddaadha jechuudha. Wanna barbaadan keessatti hojjechuu hin danda'an saarbisii ijaaranii kiraa kennachuu hin danda'ama. Innaa kanaafiyyuu ollaanis kinoo akkuma isiniin jedhe ollaatu jira. Gamanaanis ollaatu jira. Fuulduraanis immoo manni ijaaramaa jira. Innaa kanaafiyyuu warroonni bitachuu barbaadanii lakkoofsa keenya isinii maxxansina gara keessatiin nu gaafadhaa hin bitattanii gatii immoo kanaan hin jenne egaa gatiin isaa baay'ee guddinatti fakkaatu. Kanaafuu maaliif gatiin isaa hin garafamne xiqqoo bakka girfii san irrattis gatiin isaa xiqqoo gad bu'a waan ta'eef girfii nama shawaanis guddiidha. Sibiirtoonis akkasuma waddadee jira. Innaasin immoo gatii gaarii bitattanii garafsiisuutti xumurachuu hin dandeessu jechuudha. Innaa kanaas hin jedha maatii keenya warroonni barbaadan gara keessatiin hayi kaasuu yookiin immoo bal'axuu jedha tooyi seentanii bareeda. Manni immoo istaayiliin isaa dhugaa fuuldura ana gootanii jechuudha. Fuuldura isaa garafsiistanii waalikin onnonni jiraame barandaa fuuldura koloniinis gana abbata waan ta'eef kolonii yookiin immoo sibiila itti galchitanii sirriitti bareeda jechuudha. Mana baay'ee tokko bareeda jechuudha. Gana kolonii fuulduraatis hin hojjeta. Laakiin immoo isa isin barbaannu akkanumatti xumuranneetti gallasoo jettan immoo rakkoo hin qabu jechuudha. Balbalaa fi qalamii dibdanii koornisiitti galchitanii garafsiistanii itti galuu hin dandeessan. Maaliif akka bakka haqima ofiititti waan ta'eef innaa kanaafis hin jira. Warri barbaadan gara keessatiin nu dubbisaa lakkoofsa keenya immoo isinii maxxansina. Isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma lafa warri barbaadan kinoo lafti isa cinaan hin jira. Bitachuu warri barbaadan lafa amma kinoo isinitti agarsiisa kunillee kan gurguramudha. Lafoonni biraattis ni jirani. Akkasuma manneenis immoo kana bichaa miti. Bakka magaalaa keessa illee nu waraabi maal jettanii bakka hundaa hin jira jechuudha. Isinitti hojjetan oolchine malee. Lafti biraatis ni jira bitachuu warri barbaadanii. Mannis immoo magaalaa ta'e bakka barbaadanii hin jira. Isiniin jechuun jaaladhaa bakka barbaadanii bitachuu hin dandeessu. Naannoo keenya kanas ta'e naannoo biraatis amma kun baay'ee nurraa fagaatu jechuudha. Baay'ee nurraa fagaatu naannoo kun immoo sirriitti ho'aa jira waan ta'eef. Egaa gara magaalaatti isin yoo jiran immoo waagaan isaa akkasuma ka'a. Magaalaa ta'e nutis magaaluma keessa ta'e xiqqoo magaalarraa waxaa jennee caafirra jirra jechuudha. Beektanii magaalaa qixxee osoo hin taane caafirra garuu naannoo keenyatti wanni hundumtuu hin jira. Hoteela ta'ee bakka mana wanni barbaadame hin jira jechuudha nu biratti. Jireenyaaf immoo waxaa kan jedhe wayya. Daa'imummaaf jechuun hundumaaf waxaa kan jedhe wayya. Akka kiyyatti jechuudha. Garuu kan magaalaa jidduu jaalatus hin jiraachuu danda'a. Ani garuu gad dubbachuudhaaf magaalaa jidduu hin jaalatu. Tokkoffaan daa'imtuu namaan raftuu garaagara na jibbaatiin nama jeeqa. Sagaleen adda addaa nama jeeqa waan ta'eef kanas hin jira. Kun immoo fe'a keessanii warroonni barbaadan immoo gara keessatiin dubbisaa akkuma isiniin jedhe. Kanaaf viidiyoo biraatiin walitti deebinaa nagaa nuuf taasisan jaalannaa. Baay'ee.